فهما طائفة من المؤمنين إن شاء الله غرغار ربيتين ربيتين يوته درسي تفسيرا قراءتي تفسيرا برا خمتك في إبقى في أفرتمي أفرفاد سورة النور الرائقة لجيتشو أيوة بسم الله الرحمن الرحيم جنة إيقلة سورة النور كني سورة مدنية سورة مدينة تبوت جيتشالا سورة تن أكما مكائسيدا جرين مسلم توتا جرين مؤمن توتا جرين جبروتا خيستي إفادة maaliif akkaataatti jiraatu naamusattiin waliin jiraatu wal dhaba jidduu isaanii dhufe san akkamitti akka hiikkatan isa yakka raawwate akkamitti yakka saasan itti wal'aanan hunda lafa keeysi jechaadha. Bismillaahi irrahmaani irrahiim jenneeti eegallaa suuratun anzalnaahaa هذه جتون إسينتون سورة بقنا قدو أنزلناها جتون تن إسي بوفنيج ربي سبحانه وتعالى قدو جتجو خنا إسرافونه تنوين سورتني خناتيتو تنوين تعظيماتي سورانتون بقنا قدو نتإسي بوفنيه وفرضناها تاني أحكام تأسيخي سجرت هجتشو درك أمقون جرا وأنزلنا فيها سورة سن كيستني بوفن ماسي سورة النور كيستي آيات بينات ورساء أدى خن إفتين بوفن جرا لعلكم تذكرون أكيسن التين غرفم تنبجتشا سورة تنخيستي قرصة غرغراتي نبوف نيتشارا آياتنين تن آياتوتا قرصات بانا يوكين أمه آيات بينات جتشوني أحكاموتا دريتي سجتشو تلوخاتا قمن بوفني أكيسن التين غرفم تنبجتشا الزانية والزاني جاء ربي سبحانه وتعالى الزانية جتون قمنتين والزاني جتون قربان قمنتين ماسيس جتو زانية جتون انتلا سققالتو جتو والزاني قربا سققالاته جتشارا أما بكا زناد آخنتي جدًا علماء أني حيوني dubartii dura dubbatee azzaaniyatuun amma ta'aniisa ta'attiin jirtutun ta'attii ta'aniisaati bakka hannaatitti immoo assaariqu wassaariqatu fajliduu kulla waahidin minhumaa jee maalii fi hikmaan rabbiin akkana godheef jedhamu bakka zinaa kanatti isii sila dhalaa saniitiitu waan kanaaf karaa banaa jedhamu. Yoo isiin fuulatti garsiifte malee namichi gara kanatti isiin daffaru jechaadha. Bakka hannaatitti immoo dhiiraateetu irra difratii qaba. Isaateetu bakka hannaa tanatti baay'ee beekama. Saniifi bakka hannaatti assaariqu jedhee isa hatticha dhiiraa dura dubbatee wassaariqatu lammaffaa dubbatee. الزانية جتون سققالتو في والزاني جتون قربا سققالاتي فجلدو جتون ركوتا فجلدو جتون قرفا فجلدو دوا كل واحد منهما هندتكو إسان لمانيتو جتشارا هنداه أدى تجتلام 100 جلدة rukuttaa 100 rukuttaa yookiin dhawinsa 100 dhawaa jechaadha. Amma jaldii qofa dubbatee dhiisedha.
jedha. Amma kun warri jaldiidhaan irratti haddiin dhaabamtu kuni intala hin heerumin gurbaa hin fuudhin jechaadha. Isaan lamaanuuhuu tikfamanii jiran jechuudha amma. Yoo isii shamarree taate kunis ammaasis gurbaa dargaggeessaa kan fuudhin jechaadha. Ammaasis jaldii qofarratti oolte asitti rukutuu qofa. San qofaa miti hadiisa irratti ergamaan sallallahu alaihi wasallam dabalanii jiran watagriibu caamin jedhanii amata tokko bakka sanirraa fageessu biyya sanii baasuu jechuu. Kuni hoo duuba maal fayyada gaa? Biyya ari'uun dhahuulleen jiilchuu ta'a. Dhahuulleen nama biraallee ittiin jiilchuu ta'a akka namni karaa san hin laallanne. Biyyaa baasuun hoo amala namaa jijjiiraa jedhan biyyarraa bahuun sababa gartee gaa bakka beeku haala qilleensaa ka beeku kanarraa hiriyoota isaa warra duraan as ture kanarraa arihameen amalli isaa gara gaariitti ni jijjiirama jechaadha. Eeyyeen amma duuba yoo gurbaa dhiiraallee ta'e isii intala shamarree hoo duuba yoo biyyarraa baasan daranuu cittoo irratti fanxoo dabaluun taatu achitti sammaasis kanumaan itti roorrisee badiitti hojjetu jiraachuun hin malu. Isumaa bineensa biraatiif saaxiluun ta'uu firri faane yoonii filma biyya biraa ka jiraatu ta'e bakka isiin itti badii sana hojjettirraa bakka firaa walii firaa bira teessu sanitti jijjiiruudhaafi jedhanii ni gaala amma. Walaa ta'khudhukum jechuun isin hin qabin himaa jechuun isaan lamaaniif sababa gartee gaammaan tana isaan lamaaniitiif ra'afatun jechuun rifaatuun fi diinillaahi haddii rabbii san dhiisuu keessatti jechaadha. Akkanaa jettanii gara laafinni wahii mararfannaa wahii ka isinitti hin dhufne haddii san dhiisuu keessatti jechaadha. Amma fi diinillaahiin fi tarki huduudillaahi jechaadha. Haddii rabbiin kaa'e tana dhiisuu keessatti naasuun, rifaasuun, gara laafinni, mararfannaan isaan lamaaniif akka isin hin qabne jedhe rabbiin. In kuntum tu'minuuna billaahi yoo ka rabbitti amantan taatan wal yawmil aakhiri guyyaa aakhiraattis yoo ka amantan taatan akka isin hin qabne jechaadha. Wanti rabbiin hadareen tun baay'ee nama sodaachifti. Warreen seera rabbii kana hojiirra oolchu yoo isaan kanaaf qalbii laafuun akka isin keessa hin jirre jedhu. Qalbii laaftanii haddii rabbii dhiisuu keessatti akka waan sanitti isin hin geessineef eeggadhaa jee rabbii. Wal yashahad jechuun haa hirmaatu. Adaabahumaa adaba isaan lamaanii san garaffii isaan lamaan garafaman san irratti haa hirmaatu. Xaa'ifatun minal mu'miniin. Xaa'ifatun jechuun gareen mu'mintoota irraa ta'an haa hirmaatanii jechaadha. Maaliif amma namoota fidanii ija namoota duratti akkas godhuun namootuma tattaa'ee arku kanaafis gorsa taha. Isammaasis badii hojjetee garafamu jiru yookiin dhawamu jiru saniifis daranuu gartee saalfatuututti dhufa jechaadha. As keessaa nama inni beeku baay'eedhaatiitu jiraachuu mala. Nama inni qaanfatu saalfatu hedduu jiraachuu mala jechaadha. Kanaafuu magaa kophatti odoo hin taane addababaayii dirree bakka muumintoonni dhufanii irratti hirmaatanitti garafamuudha. Kun immoo intala heeruminii fi gurbaan maasiis hin tikfamin kan fuudhinii jedhan san keessatti warra heerume immoo isii heerumtee fi gurbaa gartee gaa fuudhee hoo ta'e hoo san ammoo rajmi ergamaan sallallahu alaihi wasallam san hundaa'u lafa kaayanii jiran jechaadha. Odoo aanni tun hin bu'in dura manatti dhoorkuutu tureeya. Famsikuuhunna fil buyuuti manatti dhoorkaa jedhama. Hattaa yatawaffaa hunnal mawtu hanqa duuti dhuftee isaan fuututti jechaadha. Yookiin ammoo hanga rabbiin furmaata wahee oo yajaalallahu lahunna sabiilaa jedhe
hanga rabbiin karaattiin bobba'an itti godhutte jechaadha. Yeroo aanni tun buutu ergamaan sallallahu alayhi wasallam koottaa kunoo rabbiin furmaata fidee rabbiin karaatti godhee jira jedhanii akkasitti ummatatti himan jechaadha. Azzaanii gurbaan sagaggaalaa ta'e laa yankihu jechuun hin fuudhu. Inni nuu fuudhuun fedhu illaa zaaniyatan sagaggaaltuu kasaa malee jechaadha. San malee ta biraa inni nuu fuudhuun fedhu jechu. Yookiin hoo ammatum laa yankihu jechuun laa yardaa nikaaha imra'atin ukhraa dubartii biraa ta qulqulluu taate fuudhuun fedhu. Illaa zaaniyatan isii sagaggaaltuu taate san malee jechu. Yookiin hoo azzaanii gurbaa sagaggaalaa ta'e laa yankihu jechuun hin fuudhu isaan hin maltu illaa zaaniyatan intaluma akkasaatti sagaggaalte malee jechaadha. Ow mushrikatan yookii isii rabbitti waaqindeessitu malee inni nuun fedhu jechaadha. Wazzaaniyatu jechuun intala sagaggaaltuu maas laa yankihuhaa isii hin fuudhu illaa zaanin gurbaa gartee sagaggaalaa ta'e akka isii san malee kabiraa jaalatee isiin fuudhu jechaadha. Ow mushrikun yookiin isa rabbitti waaqindeessu jechuudha. Amma edaa zinaan kun hangam takka akka inni hamaa ta'e agarsiisa jechaadha. Duuba namni tokko eega zinaa hojjete isuma zinaa hojjettu malee fuudhu jechuu yookiin mushrika malee fuudhu jechuu yoon tawbatin yoonii fi haddiin irratti hin dhaabamin badii sanirraa yoon deebi'in inni kun amma gartee intala qulqulluu fuudhuun qabu jechaadha. Ni eegan intalumaa yeroo kennan maatiin kennitu tun namatti kennitu laaluu qabdi jechuudha. Akkanuma hallayyatti darbuu odoo hin taane laaluu barbaachisa jechaadha. Isiin zinaa hojjettees kan isiin jaalattu gurbuma akka isii itti zinaa hojjete sani yookiin ammoo isuma mushrikaa tokko kan zinaa umaattuu laalle zinaas waa takka umaattuu kan laalle sanii kan isiin jaalattu yookiin santu isiidhaan malee jechaadha. Qulqulluu fuudhuun qabdu heerumuun qabdu isiinis nama qulqulluu. Wahurrima dhaalika wahurrima jechuun haram godhame dhaalika jechuun isii zinaa hojjette fuudhuun akkasuma maasiis gurbaa zinaa hojjete heerumuun haraam godhamee alal mu'miniin muumintoota irratti haraam godhame jechaadha. Amma gurbaanis namni fi zinaan hojjetin tokko intala zinaa hojjette fuudhuun irratti haraame. Isiin ammoo zinaarraa qulqullu'uuf gurbaa sagaggaalummaa hojjete tokko yoo tawbate malee itti heerumuun haraami jechaadha. Amma dubbii dhaalikaan kun eessatti akka deebi'uudha laamma. Garii mufassirtootaa maal godhaa? Wahurrima dhaalika jechuun zinaa hojjetuun zinatti deebi'aa jedhe gariin. Wahurrima jechuun haraam godhame dhaalika. Sagaggaalummaan sun alal mu'miniin muumintoota irratti haraam godhamee jira jechaadha. Akka lamaaniin hiikanii garuu immoo namni qulqulluun namuma qulqulluu barbaaduu qabu malee waan faalame tokko fuudhuun qabu jechuudha. Maaliif jennaan jireenyi isaan kanaan walitti hin deemu jechaadha. Warri immoo zinaa hojjetan sun yoo ta zinaa hojjette fuudhe duba jireenyi ni qaceelaa lakkee sun durumaanuu baddee jirti jechuudha. Hundummaanuu karaa malee isiinis yoo tawbatte inninis yoo tawbatte kabiraa heerumuu danda'ullee. Garuu immoo odoo badii saniin faalamanii jiranuu nama qulqullutti heerumuun nama qulqulluu fuudhuun hin ta'u jechaadha. Zaman ammoo nuti jirru kana keessa dubbiin dubbii ajaa'ibaati waan ajaa'ibaa. Namni tokko warras fuudhuudhaaf maatii horachuuf jalqaba alatti badii hojjeteeti deebi'ee fuudhafa. Akkamitti masarata yookiin bu'uura maatii isaa waan hin taane irratti kami gadhaaba. Saniifuu maal ta'uu qaba jarri kun lamaayyoo kan wal fuudhuu deeman ta'e. Isiinis tawbatuu qabdi inninis sirriitti tawbachuu qaba jechaadha. Achi booda hanga adda tursiifaman gadaamessisii qulqulluu ta'uu
hangalaalamu yoo xiqqaate ji'a tokko adda taa'anii jechu istibiraa'a jaansan godhamanii achi booda walitti heerumsiifamuu yoo ta'e malee akkanumatti fuudhanii walitti kennuun sirrii miti jedhan. Kanaafuu kanarratti gaa ulamaa'onni fatwaa adda addaa kennan. Ta'isaa'uu zaman amma jirru if eeggannoo cimaa barbaachisa. والذين يرمون المحصنات والذين يرمون jechuun warreen darbatan yookiin warreen arrabsan المحصنaatiin dubartoota qulqulluu ta'an jechaadha. Warra waa'ee zinaa quba hin qabne qulqulluu warreen ta'an san warreen arrabsan zinaadhaan darbatan jechaadha. Yarmuunaan kun yaqzifuuna jechuma laamma. Qazfii jechuun maali? Arramyu bizinaa. Zinaadhaan maqaa namaa xureessuu jechaadha. والذين يرمون jechuun warreen arrabsan yookiin maqaa xureessan almuhsanaati dubartoota qulqulluu ta'an warreen maqaa xureessan ثم لم يأتوا سنبودا خهين دفتين بأربعة شهداء jechuun ragoota nama afuriin jechaadha. Ragoota qulqulluu namoota afur haa isaanii badii hojjetu arge. Isaanii badiin itti hojjetamtu ka arge jechaadha. Isaan afranuu ija isaaniitiin arguu qabu jechaadha. Amma edaanuu namaa waa jechuuf karaan dheeraadha. Akkanatti miti. Akkanuma lafaa ka'aniituma nama laalanii hoggaa ilaalchifaan namatti hin tolin namni kun zinaa hojjetafaa jedhanii waliin darbatu eegalimma namni keenya. Sirrii miti. If eeggannoo guddaa barbaachisaa. Warreen akka itti maqaa xureessanii san booda immoo ragoota nama afur kan fidatiin jechaadha. Fajliduuhum isaan maqaa namaa xureessan san isaan dubartoota qulqulluu maqaa xureessan san rukutaa yookiin garafaa jedhu. Dhawaa 80 jaldatan garaffii 80 dhawinsa 80 dhawaa isin yaa warreen seera hojiirra oolchitayyaa. Yaa warreen haddii rabbii dhaabdan walaa taqbaluu lahum isaan sanirraan qeebalinaa warreen maqaa namaa xureessan sanirraa shahaadatan jechuun ragaan qeebalinaa abadan jechuun gonkuma inuma isaan sugulii ragaadhaaf hin ta'an jechaadha. Waulaa'ika jechuun isaan maqaa namaa xureessan kun humul faasiquun isaan finciltoota warreen seera rabbii irraa bahan jechaadha. إلا الذين تابوا جئ ربين في دلام ورين توبة ملي جتشما بعد ذلك جتشون إيجامك أنا ما تريسن بودا خطوبة ملي واصله خطول جملي وان درام بليسن سنجتشارا صوبان الرخاي تنفو الرقات تنقبو أنمانون أقرر نوم براتي تنتخجبه وان جؤنا مغرتي قادي بأني ورين سن isaan maqaa xureessan san tolchanii arraba isaanii san gara khayriitti jijjiiran malee jechaadha. Akkas yoo toobatan edaa yoo niifi waan duraan balleessan san tolchan shahaadaan isaanii ni qeebalamtii jechaadha. Illalladhiina taabuun gaa eenyu wajjiin walitti deebi'a walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadaniidha. San qofaami wa ulaa'ika humul faasiquun. Kanallee maasis fiskiinis irraa haqamaa jechuudha. Tawbaa qulqulluu tawbannaan. Fa'inna Allaha ghafuurun rahiim. Dhugumatti Rabbiin gabroottan isaatiif akkaan araaramaa rahmata godhaadha yaa. Walladhiina yarmuuna warreen arrabsan yookiin ammoo zinaadhaan darbatan warreen maqaa xureessan azwaajahum niitota isaanii. Azwaajahum jechuun haadholii mana isaanii jechaadha. Inni reefuun tanaa sun haadholii manaatii miti laamma. Bu'ee kun immoo haadholii manaati. Walam yakun lahum jechuun haala isaaniif hin tahiniin. Waa wattii waa walaali. Walam yakun lahum odoo isaaniif hin tahin. Shuhadaa'u jechuun ragoonni odoo isaaniif hin tahin. Odoo ragoota afran ittiin qabaanne jechaadha. Illaa anfusuhum matuma isaanii malee. Tanuma ifii isaanii malee ragoota ittiin qaban. فشهادة أحدهم جئ قلارة دبين غير لعانا ديمو فلا أبا منا هاد أماناتين أتي بدي وجدت يلتا أتي سقال تود آيو جئيني دبين تن دبي لا يو خلاف تتلام تمتجالا رغوتا نما أفر في دردو جأماني إلا أنفسهم جئ قلام
lubbuma isaanii malee mataa isaanii malee ragoota tokkollee hin qaban. Dubbiin garamiin qulqullooftiree gara li'aanaatti deebitee jamma. Fashahaadatu ahadihim kakuun tokkoo isaanii jechu. Dhiironni sun arba'u shahaadaatiin billaahi yeroo afur rabbiin kakatuu jechaadha. Innahu lamina soodiqiin. Dhugumatti ani warreen dhugaa dubbatanirraa haadha mana siyaasanirra soban keenye dhugaadhaan isiirra kaayee dhugumaan jirtuun dubbadhee jedhee yeroo afur rabbiin kakatuudha jechaadha. Walkhaamisatu jechuun shanaffaan maasis kakatuudha. Anna laanatallahi alayhi abaarsi rabbiin irratti haa jiraatu jedhee abaarsi rabbii isarratti jechuun kun laamma riippoortiiti spiichii miti jechuudha. Maal ta'e malee bifa eegartee gaa isarrattichi qabee himuutiin imma. Inni immoo hoogartee akka jiru anna laanatallahi alayya jedhan mala. Anna laanatallahi alayhi abaarsi rabbii isarratti jiraatuudhaan kakataa in kaana minal kaadibiin. Yoo warreen sobirraa ta'e jechaadha. Warreen kijibdoota sanirraa yoon ta'e abaarsi rabbiin irratti haa jiraatu jedhee shanaffaa kakata jechaadha. Dubbiin tana galaa murteessituun. Bakka shanaffaa tanatti hadiisa keessatti maalimaan ergamaan sallallahu alaihi wasallam yoo bakka kanatti itti himamuu qaba jechuun yoo dubbiin tun sirriin ta'in shanaffaan ta'e isin hunda isin lamaan gargar adda baaftu waan ta'eef hin kakatin jedhamee itti himama jechuun. Didee yoo kakate dubbiin dhume eenyurra deebiti imma dubbiin haadha manaa irratti deebite jechaadha. Wayadra'u anha al'adaaba isiirraa immoo adaba yakkaa sanni deebisaa jechaadha. Isin haadha manaatti mire amma silaa agartee gaa maal taati ni rajjamamti. Dhagaan cafaqamtee ajjeefamti jechaadha. Kanammoo akkan ajjeefamne san rajmii sawwan irraa deebisu maali? Anta shahada jechuun kakatu uturraa deebisaa arba'a shahadaatiin billaahi yeroo afur rabbiin kakatu uturraa deebisa yayyaa. Innahu laminal kaadibiin. Abbaan mana kijjaa sun warreen kijibanirraa sobanarra kaayee jettee kakattiisiin yeroo afuriyaa. Walkhaamisata jechuun shanaffaa kakatu uturraa deebisa. Walkhaamisata waawwattinaatiif khaamisataan arba'aa sanirratti argamu mala. Isa olii irratti immoo walkhaamisatu jedhee dammaa goone. Maaliif fashahaadatu ahadihim arba'u jechu sanii waliin wal qabata laamma. Jarri inni hordofu warri inni hordofu sun dammaa waan ta'eef walkhaamisatu anna la'natallahi alayhi jechuudhaan achirratti axxafame jechaadha. Yookiin jumlaatiitu axxafama khaamisatu mubtadaa ta'e anna la'natallahi alayhiini خبر مبتدا جملة نشرة جرا أما قال خامسة شنفا خطوط يصير رادي بسماسس أن غضب الله عليها دلن سور ربنا الرتعاتات وجدت جتو إن كان من الصادقين يو إني وان الرخاية نخيجت ورد أقاد بتر جتشلا أما بكتنا التجا إسال لمن كيسا تقوني خجبلام نمني لما ولين haqarran jiraatu waliif haallaa tokko sobarra jira tokko immoo dhugaadha. Dubbiin tun amma gartee gaa saabota jara saabotaa keeysaa waa'ee nama lamaa keeysatti buute laamma. Muraaratu nurra biifaa keeysatti buute walawlaa fadlullaahi alaykum jee kun walaa rabbiin isamma. Walawlaa fadlullaahi odoo tolli rabbiin عليكم سنرتي أو لسون جراتشو باتي جتشارا مالي جنان عذاب يوكيني سي عذاب إساني رابودا آن سودان طول الرتي أو لما ربي الله طول ربي سنو دو جراتشو باتي ورحمته رحمن ربي تيس ودو جراتشو باتي ربين أكنت فرمات خنا في دي إسني رحمة قرؤون كن ودو جراتشو باتي جتشارا مال تامي وأن الله تواب حكيم ربي نيس إساقرت أكان قبروت سارت توبة ديبؤو أوغيسة توسن أدو جرات شباتي لأحل بالكاذب من المتلاعنين جرى لمان
ifa baaran sanirraa kakijibetti silaa ni bu'a ture maa dacaa bihi alaa nafsihi wanni inni firra kadhate sun jechaadha amma inni maal fitti kadhate ree abbaan manaa anna lacnata allaahi alayhi abaarsa rabbiiti fitti kadhate sila abaarsi sun asumatti itti bu'a jechumma isiinoo anna ghadaba allaahi alayha dallansuu rabbiiti fitti kadhatte jechaadha sun asumatti itti bu'a sila garuu immoo fadilii rabbiitii fi rahmata rabbiitiif rabbiin sanuma hundaa'uu booda aansee akhiratti ol kaa'e jechaadha rabbiinis warreen tawbatan tawbaa irraa qeebalaa akkasuma inni ogeeysa maasiis shari'aa isaa keessatti tadbiira tajaajila gartee gabroota isaa tajaajilu keessatti jechaadha akkasigaa rabbiin ammoo waan kana gara isiinitti dhumtu akkana tartiiba godhe inna alladhiina jaa'uu jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan qabatamaan arraba gartee ayyu Aishaa irratti fi maasiisi Safwaan saabicha jedhamu tokko irratti oofameetiitu jira kan Abdallah ibn Ubayyiitii fi munaafiqtoonni akkasuma muslimtoota keessaayis namoonni sadi keessa bu'anii jechuudha waan kana oofan waliin badii hojjetanii odoo lola banil mustaliq irraa deemaa jirantu ayyu Aishaan akkuma haajaadhaaf ichi mayxetti gaala isiidhaa howdaja wanta jedhamu waan gaala gubbatti ijaaranii jira howdaja san keessaa baatee odoo isaa hin argin kaatee haajaadhaaf dhimma isiitiif achi mayxe haajaasii fixattee hoggaa ol deebitu calleen isiidhaa duraa baddimma kanuma barbaadutti hafte isiin gaalasii keessa howdaja san keessa jirti dukkaana isiidhaa yookiin goojjoo gaala gubbatti tolchaniif san keessa jirti jedhaniituma gaala isiitiis fuudhanii deeman ergamaa fi sahaabonni waraanni lola sanirraa dhufan deeman jechuudha. Isiin achumatti hafti isaan biraa deeman akkuma akkasitti gatteessetti chumaan hirriiba kutte jira. Ijoollummaan itti jirti umriinis xiqqoodha. Isiinuu akka jettee turti. Achumaan hirriiba kutte Safwaan ibn Mu'attal inni jedhamu immoo sahaabota duuba deemeeti waan waraanni irraanfate waan isaan bakka takkatti dhiisan tana laalaa deema jedhanii duuba akkasitti deemaa dhufe gaala isaatiin yeroo gadi laalu zaata wahii arge isii tan ayata hijaabaa bu'uudhaan dura beeka jedhan akkuma akkana laaletti Aishaa ta'uu beeke Allah eeysaa jirta kootu jedheeti gaala isaa gachiibsee fi akkasittichi gubbaa kaa'ee qabee dura bu'ee akkasitti deemeeni. Yeroo tan ammagaa Abdallah ibn Ubayyi dubbii tana fuudhe. Aishaan eessa kutte? Safwaan ibn Mu'attal eessa kutte? Aboo eega akkas ta'e jarri kun eega waliin hafan waan gaarii miti badii walitti hojjetu jiranii jedhee dubbii tana onna godhe jechaadha. Muslimtoota keessaa maasiisi warreen ummaa ciccimoo keessaa namoonni sadi waan kana keessa bu'an. Eenyu tokko Misxah bin Asaasa'a isa jedhamu firabbaa Bakrii. Hamnaa bintu Jahash fi ammaasis Hassaan ibnu Thaabit jechaadha. Shaa'iree ergamaa san sallallahu alaihi wasallam walaleessaa san inninis waan kana keessa bu'e namoota sadi jechaadha. Maal jemma rabbiin إن الذين جاءوا بالإفك جد إن الذين جاءوا جتون ورين جأن بالإفك جتون تبو يوكين أمو غرتيغا سكبة صوبة سوردي عائشة في صفوان الرتي جأن سوني أصبة منكم جتون غري إسن الراتات جرا غري مو غرتي مسلم توت الراتات ملي ور على رفيمت جرا إن الذين جاءوا warreen dhufan jenneetis ni hiikna bil'ifki jechuun cubbuudhaan bil'ifki jechuun soba hamaa saniin kijiba fokkataa jechuun ifki wanni jedhan kun ashna'ul kadibi jedhan soba keessaa isa fokkataa jechaadha soba aja bil'ifki jechuun cubbuu hamaa saniin warri dhufan usbatun minkum garuma isinirraa taate
لا تحسبوه جتون اسم مسلم تون وان كان سيهنا شر لكم جتون اسني فما تون سيهنا بود نساء غاري يجرا بل هو خير لكم ونكون ما تبون سن الرخام تكون سن غاري يجرا أكملت غاري دمه عايشان كل فموتي إسلام أيوة أني بوتي عايشة كل ليسو جيرتي kaniifuu waa'een isiidhaa samii torbanii olii buufamuu jechuun waan ajaa'ibaati jechaadha. Sababa maasiif diliin isaaniif dhiifamuuti likulli imri'in minhum hunda gartee gaa nama isaan sanirraa ta'eetiif usbatu minkum san warreen soba kana lafaa kaasee uummate san warreen cubbuu kasii namarra kaayu san hunda isaanii mata matatti maktasaba jechuun waan inni carraaqateetiitu jiraa fi minal ismi jechuun diliirraa. يكرر وانجر كتسني أركتيا والذي تولى إني بعد تجد والذي تولى يعني تحمل يجرا يسموه بعد كبره جتون قدا جبوسني أبعد منهم قريسني الرا عبد الله بن أبي تملا والذي تولى كبره نما توكلام أين يني خجل كبوان كان خاسجا أين يرى إني عبد الله بن أبي بن سلول يجرا رئيس المنافقين أي دري يوكين بربوء منافق توتاتين ما والذي تولى يجون سبارتي كبره جتون قدا جبوسني منه مسان الرا له سافتها عذاب عظيم عذابني قدان عذابني قدان سافتها يجرا لولا إذ سمعتموه ربكم تقالام لولا جتون مالي في إذ سمعتموه جتو يروان سن أجيسن شبو سنوغا أجيسن إفكيسن صوبا سنوغاني في أجيسن ظن المؤمنون جتو مؤمنتون الإيراتي والمؤمنات مؤمنتون دبرتوتا تسمى يادود أبن بأنفسهم جتون لبو ساني خيست يوكين بأنفسهم جتون نمك ساني تيجم مؤمنتون توقوان تيف أنفسهم ساني قده الله أكبر لكم وهم يدون جديمتي مؤمنتوني أكما أركا توقوتي على من سواه نما يسام عليه جنورتي جالا سنيفهم مغا مؤمنتوني الإيراتي في خن ألا تسمع علي في جاد بأنفسهم جتوني نما كساني سنتي خيرا طلتم ما يادين وقالوا ما لي في جئين وقالوا كن ووتناتي فجملان قالوا زنا سنرد أتهم تلاما لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون وقالوا جت ما لي في جدين هذا إفك مبين كوني تشبو قدادا ملتا تشبو ترخايا ميتني ما في الرام فالمنيه أكما دقيسان سنتنمو فرطني وستنجد مربين لولا جاءوا جئما سيسي قريوان كان خافتسني كومة ماس لولا جاءوا جتشم مالي في أفتني عليه جبو سنرد بأربعة شهداء يجور رقوتا أفريمان أفتن جتشارا رقانا ما أفرنا ما قل كله ما سنيف فدتين الردي فإذ لم يأتوا جتشون إيقان أفتنين بالشهداء رقوتا نموت أفر كل سن نموت أقادا ورد أقاه من سن إيقان فدتين فأولئك عند الله هم الكاذبون إسان جبو كسي خان سر ربي برده خجبون إسانما صوبون إسانما ولولا فضل الله عليكم ودو تولي ربي نسرت أولي جرات جباتي ورحمته رحمن ربي تزدو جرات جباتي في الدنيا والآخرة الدنيا في آخرة خيست أيوة رحمن ربي تولي ربي سندو جرات جباتي لمسكم سلا إسن تقطره فيما أفضتم فيه جتوان كيس سنتن كان خيست يا سبب وان كيس انتنيتي في سبب جادا فيما أفضتم فيه رجع مال تجرتجا سبب وان كيس لمتني كسي كيس قلتنيتين عذاب عظيم أدب لا ليس أدب قدر آتيتو إسين كبتوريج في الدنيا في آخرة خيستيا الدنيا تيز عذاب إسين بوسه آخرة تيز عذاب إسين تبوسة توري كن ممه ملد أو كن طول ربيتي رحمة ربي نسني يقول إراه ملك كانت تيمتي جرا إذ تلقونه إذ تتلقون جيت أصل إنسان
ta'attiin takka ni gatamte itti talaqqawnahu jechuun yeroo isa fuutanii ooftan bi'alsinatikum jechuun arraba keessanii namala walitti hima nama kun kaan irraa fuudhee kunis kaan irraa fuudhee akkasitti olii gaxoofan itti talaqqawnahu dhaga yeroo isa walirraa fuutan jechaadha istanquluunahu jechu bi'alsinatikum arraba keessaniin وتقولون يرو جتن صم سلا عذابني اسن تقطره بأفواهكم أفان كيسنين ما ليس لكم به علم وهرقات كم توقو قاجت وتصبونه على إسا سيادنين يوكي سيتنين هيجنا سلباتو على سيتنين وهو عند الله عظيم عالم وإن ربي برد قدات يجرون جيتم مجبون مرخاهم ولولا إذ سمعتموه أما التدي بربين مالي في روج أبوسا أجيسا قلتم جتشون أبدا اسم مؤمن توني اسم مسلم توني ما يكون لنا نتئن منو فلالي متي ما يحل لنا جتشو ما يكون لنا جتشون نتني فكاتو ما ينبغي لنا نتنران فكاتو نفلالي متي أن نتكلم جتشون دبتون بهذا وأن أكنا دبتون cubbuu kanaa gartee haasawuun nu falaalee miti subhaanaka jechuu yaa rabbi ati qulqulloofte haadha buhtaanun caziim wanni kun cubbuu gudda soba gudda sakkaba guddaadha maa jechuu dhaban jechaadha maaf akkana jechuu dhabdamme namuu kasumatti dhageenyaan calje saniifuu kanni isinirraa eeggamuudha laamma buhtaana jechuu fi ifki jechuun kun maali buutaanninis sakkaba waan namni tokko hin qabne jechaadha. Ifkeenis wooma lafaa tolchaniituma soba guddaa kanumatti soba adii fuudhanii namarra kaayan kana jechaadha. Yacidukumullahu rabbiin isin gorsa yookiin ammoo yacidukumullahu yanhaakumullahu rabbiin isin dhoorka an ta'uduu jechuun anil cawdi deebi'uurraa isin dhoorka hiika aniitu bakka kana jira laamma. Yacidukumullahu jechuun rabbiin isin dhoorka tadmiira jedhaniin. يعيدون أما وعزي خنا دور كان هيكلغا ربين سن دور كان تعودو ديبو الرئيس دور كلمثله فكاتا إسا خناتي أبو كنا خناتي ديبو الرئيس دور أبدا قومكم مغرتيغا كان ديبي نجد ديبو الرئيس دور إن كنتم مؤمنين يوم من توتتاتا أكتن ديبي نجد الأم ربي فكاتا وان كان الرئيس دور كيتشالا ويبين الله لكم ربي سنيف إبسا الآيات تنقر سادة سنيف إبسا والله عليم حكيم ربي بيخا أوجي سيتشرا إن الذين يحبون ولما قالت الأقمت والرجالة أن تشيع الفاحشة دبين فقطون فجأوا جيجو تمسأوا همتون تمسأوا أيوة والنسفودات تمسأوا الذين آمنوا ورين أماني خيسة تمسأوا جيجو مكانا ما تويسوا كلهم همتون الدادات تمسأوا ورين أماني جدو فتمسأوا خنا ورين جالة لهم جيجو نسان افتهاد عذاب أليم عذابني لا ليسان في الدنيا والآخرة الدنيا في آخرة خيسة تجرى كن مقا عبد الله من أبيجي فاد أقالام أكامتون ورين أماني خنا خيسة تمساتي خناس مقام بدي سنيس بدي وان انتانيغا هندنو والهمتي كست أكوال في تنبر بادم مني والله يعلم يجو ربي نبيخا وأنتم لا تعلمون إسنمون بيك تنجيشارا ولولا فضل الله عليكم جمع سيس ربين ولولا فضل الله ودو طول ربين عليكم جتوني سنرت أول جراتو باتي جارا ورحمته جتون رحمن ربي تيس ودو جراتو باتي جرم ربين وأن الله رؤوف رحيم ربينيس أكام مرر فتا رحمة قرآتهم سنودو جراتو باتي جتشارا إيقا رحمن ربي بلالام يتولي ربي تيس بلاتي تجرا خناتي تجرات ملي ودو خن جراتو باتي جتشو لما بيّن هذه الأحكام ينجو جوابني لولا الآن قتمي نبي كما جتشو ديس ربين سلام مغرتي ربين الإبس هذه الأحكام أحكام تواي خنا الإبس تلاتما ديسا طلو أولي نساتي في إبس
رحمة ساتي فأكاموتا خنا لفخاي ورسا الدادة خنا الإيسون إساء فلو أولينا ساتي لما بينا هذه الأحكام والمواعظ أيوة قرصة الدادة في أحكاموتا خنا سلان إفتو أدب مو فأينا مفعل لوان كان أديمه أسمرتي عذابت بوسة تري جرا أني فمو بل إن رحمة ساتي بل إن قرتيغا تلول ثم ساتي في ربي وان كان هند أحكاموتا سيدا يبسيل فخاي عذابا سماسيس بودآن سيجرا أكسيغا ربي سبحانه وتعالى حكمان إساجبتو رحمة نساتيس جبالا أكنت وانت ركنا رفتوك وفرماني كمتكت خيرنمو jalqaba odoo rakkinni hin dhufne maasis namni ragaa qabaatu malee maqaa namaa kan xureessine jecha nama afur qabaatu qaba dhiirota afur nama dhugaa himan sanuu dubartootaa miti dhiirota nama afur jechuun warra dhugaa himan waan kana ija isaaniitiin argan san fidatanii akkasittichi booda dubbii itti mirkaneessuu danda'u malee akkanuma deddeemtuudhaan akkana ja'an jechuun maqaa wal xureessuun kun badii biraati jechuudha. ما شاء الله إيه وني أحكام ربي كنا ما جايب سيسا يعني ربي لي آية القرآن نبوسه شريعة نبوسه أكنا جان جرانو ركنا أرجمي سكتي كان لفن خايه وروان أجي فجد مربي نوابو درسي تني تاران تنا أسمت تدامنا درسي تأنتنا نقولي تبيوتي نجار ربي خيس التجارات عن سنجاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله